Hello, jirtu hordoftoonni Kokeeftuu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha har'a barattoota TVT yookaan immoo warra level 3dhaaf koorsii bareedaa waliin qabannee dhufne. Koorsii kana barattoonni TVT kireeditii guddaatiin kan fudhatan kan isaan fayyadus sila ta'eeti. Video hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf barattoonni TVT keessattuu barattoonni TVT taatanii faarmaasii kanneen barachaa jirtan koorsii kana sirriitti beektu jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun akka isin fayyadu abdiin qaba. Kanaaf jalqabuma viidiyoon kun ijoollee biraa akka qaqqabu like gochuu, channel keenya kana immoo subscribe gochuu fi mallattoo notification sana all gochuu gaafaan viidiyoo gadhiisu isin bira qaqqabu gochuun wal bira kan turre yoo ta'e akka fayyadamtu abdii qabna jechuudha. So assisting in preparation of extemporaneous preparation kan jedhu yookaan immoo compounding or CBD koorsiidha jechuudha. Koorsii kana kan ilaallu jechuudha. Har'a chapterii jalqabaa irraa kaanii jalqabna introductory part jalqabaatiin hojjenna. Part lammaffaa immoo kan itti fufnu taasifamu jechuudha. Kanaaf part by part hojjechaa deemna. Hin bal'ifnus gidduma galeessa goonee deemna jechuudha. So the unit 1 of the course indicate that prepare for production process. Kanaaf qophii nuti goonutu jira jechuudha. Qophii production yookaan immoo compounding tokko osoo hin qopheessin dura maal faatu prepare ta'a. Kanaaf preparatory level irratti or at preparative stage irratti wantoota goonu kan ilaallu ta'a jechuudha. So here at the end of the chapter you will be able to barataan kamiyyuu barataan TVT koorsii kana fudhatu dhuma chapterii kana irratti boqonnaa tokko akkuma finneen at least wantoota kanneen of keessatti deebisuu danda'u qaba jechuudha. Tokkoffaa describe the importance of extemporaneous compounding. Maal jechuudha extemporaneous compounding jechuun? Maal jechuudha? Maayinni importansiin isaa, faayidaan isaa maayinni kan jedhu barataan kamiyyuu deebisuu qaba. Lammaffaan outline the compounding process in extemporaneous preparation. Processiin isaa maal fakkaata? Yes, extemporaneous preparation qopheessuudhaaf processiin nuti keessa dabarru maal fa'aa ta'uu danda'a kan jedhu beekuu qaba. Akkasumas clean compounding area and equipment as part the procedure akkuma jechuutti naannoo keenya qulqulleessuu, meeshaalee itti fayyadamne hunda isaanii qulqulleessuu, beenchii irratti hojjenne hunda qulqulleessuu hin dagannu jechuudha. The other one is maintaining personal hygiene as a product requirement. Yeroo hundaa qulqullina naannoo, qulqullina meeshaa fi qulqullina laaboraatoorii sana qofa osoo hin taane ofii keenyaa qulqullina keenya eeguun baay'ee barbaachisaadha. Because cross contamination garaagaraatiin saampilii keenya balleessuu waan dandeenyuuf jechuudha. Inni bira apply right dressing code as per the product and the institutional requirement dha. Kuni dressing code mataasaa qaba jechuudha. Dhaabbanni kamiyyuu institutioniin kamiyyuu dressing code mataasaa qaba. Koodiin sun maal jedha kan jedhu sirriitti beekuu qaba jechuudha. Namni tokko gara hojiitti osoo hin seeniin dura properly dress kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Inni biraa identify different equipment used in extemporaneous dispensing. Meeshaaleen itti fayyadamnu immoo maal fa'aadha? Prepare gochuuf akkasumas dispense gochuudhaaf extemporaneous preparation hojjechuudhaaf meeshaaleen itti fayyadamnu eenyu fa'aadha kan jedhu tokkoon isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf objektiiviin keenya wanni barataan tokko akkuma chapterii kana fixeen isaan kunniin yookaan objektiivii 6 kana beekuun irraa eegamaa jechuudha. Kanaaf kallattiin gara introduction yookaan seensatti gaafa deemnu compounding jechuun maal jechuudha? Compounding is the preparation, mixing, assembly, packaging or labeling of the drug in response to the prescription written by the licensed practitioner jedha. Kanaaf compounding jechuun preparationidha jechuudha. Qophiidha. Mixing ta'uu danda'a. Wantoota lamaa fi sanaa ol walitti dabaluu ta'uu danda'a. Assembling ta'uu danda'a. Yes, walitti fiduutiin jechuudha. Erga hojjetame tokko booda immoo packaging ta'uu danda'a. Product hojjenne tokko package gochuu qabna. Erga package goonee booda immoo label gochuu qabna jechuudha. Label gochuu qabna. Maaliif hojjetame, maaliif hojjetame, direction of use isaa, warning yoo jiraate sirriitti label gochuu danda'uu qabna jechuudha. In response to
the prescription written by the licensed practitioner akkata prescription nu barreeffame sanani compound tokko prepare gochuu qabna erga prepare goone boodammoo label gochuu package gochuu qabna jechuudha. Extemporaneous compounding gaafa jennu is defined as the timely preparation of the drug product according to the physician prescription, a drug formula or a recipe in which calculated amount of ingredients are made into homogeneous or uniform mixture. Kanaf extemporaneous preparation akkuma maqaan isaa ibsutti temporary preparation jedha jechuudha. Timely preparation jedha jechuudha. Yes, permanent mean it is timely preparation of the drug according to the prescription. Yes, according to the prescription. According to prescription of osoo hin taane akkaataa formula nu kennameen akkasumas akkaataa recipe master formula irraa nuti calculate goone arganne nutti himuun compounding tokko qopheessina jechuudha. Gaafa qopheessinu compounding kana what you call what raw material garaagaraa active ingredient expense walitti daballe gaafa compounding prepare goonu especially homogeneous yookaan uniform mixture aga uumamutti walitti mix yookaan navigate gochuu danda'u qabna jechuudha. Danda'u qabna. Kanaaf extemporaneous preparation jechuun a timely preparation of a drug product according to physician prescription, a drug formula, a recipe in which calculated amount of ingredients are made into homogeneous or uniform preparation tacho. So kana jechuun extemporaneous compounding jechuudha jechuudha. Maayinni garaagarummaan compounding fi manufacturing fi compounding hamma tokko garaagarummaa qabu. Kanaaf garaagarummaan isaanii maayinni kan jedhu tokko tokkoon isaanii ilaala. Compounding is an act of preparing, mixing, assembling, packaging or labeling of a drug or device as a result of practitioner prescription drug in order to or initiative based on the practitioner or patient pharmacy professional relationship in course of professional practice for the purpose of or incident to research, teaching, chemical analysis, and no for sale or dispensing. Kanaaf compounding gaafa jennu wanti nuti qopheessinu suni mass production miti tokko inni lammaffaa immoo purposing nuti itti qopheessinuuf yeroo baay'ee maybe for research ta'uu danda'a, for teaching ta'uu danda'a yookaan immoo for chemical analysis ta'uu danda'a malee salesiidhaaf kan nuti baafnu miti jechuudha. Maaliif quality control and quality assurance department sana keessa darbee mass production industry keessatti manufacture erga ta'e booda gara salesiitti yookaan immoo total dispensing itti kan deemu jechuudha. Karaa compounding gaafa jennu wantoota ingredient garaagaraa walitti fiduutiin akkaataa prescriptioniin jedhuun akkaataa procedure jedhuun purposii barbaanneedhaaf gaafa qopheessinu yookaan gaafa oolchinu that is known as what compounding jennaan jechuudha. Compounding. It also allows the preparation of drug or device in anticipation of prescription drug orders on the basis of routine regularly observed prescribing pattern. Kanaaf prescription pattern guyyaa guyyaan itti fayyadamnu sana fayyadamnee compounding purpose garaagaraatiif qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Purpose garaagaraatiif compounding prepare gochuu ni dandeenya jechuudha. Manufacturing gaafa jennu garuu production jechuudha. Preparation, propagation, conversion and the processing of a drug or device either directly or indirectly through extraction from substance of natural origin or independently through the means of chemical or biological synthesis. In terms of the term includes packaging or repackaging of the substance or labeling of its container and the promotion as well as marketing of such drug or device. Kanaaf manufacturing gaafa jennu it's almost mass production in yeroo baay'ee. Mass production or preparation or propagation yookaan immoo conversion ta'uu danda'a. Conversion ta'uu danda'a. Drug ta'uu danda'a or device ta'uu danda'a. Medical device ta'uu danda'a. Akkasumas directly ta'uu danda'a, indirectly ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf extraction fayyadamuu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf natural origin drug kan traditional medicine irratti kan qoricha manufacture godhu yoo ta'e extraction step jalqabaadha jechuudha. Yookiin immoo independently by means of chemical or biological synthesis ta'uu danda'a. Maaliif qoricha karaa sadiin arganna natural origin, synthesis and semi synthesis jennee irraa waan ta'eef natural product irraa kallattii maal extract goonee
qoricha oomishuu dandeenya manufacturing industry keessatti yookaan immoo chemical or biological synthesis fayyadamnee ammas qoricha oomishuu dandeenya jechuudha. So this is the scenario behind manufacturing. Kanaaf erga produce goonee booda karaa kamiin haa ta'u product keenya package gochuu yookaan package gochuu ni dandeenya. Sana qofa osoo hin taane labeling fi relabeling of the container. Egaa product kana mass produce erga goonee booda immoo promotion hojjechuu qabna. Maaliif gurguruudhaaf jechuudha. Wanti oomishni sun garuu maal ta'uu danda'a? Qoricha ta'uu danda'a yookaan immoo device ta'uu danda'a, medical device ta'uu danda'a. So manufacturing also includes the preparation and the promotion of commercially available product from bulk compound for resale by pharmacists, practitioners and others. Kanaaf resale idhaaf gurgurtaadhaaf jechuudha. Amma compounding gurgurtaadhaaf ni oolu directly. Inni kun garuu for the reselling purpose ta'uu danda'a. Kanaaf gaafa manufacturing fayyadamnu immoo bulk compounding yes mass production jira jechuudha. Mass production jira jechuudha. Garaagarummaa isaanii of keessatti conceptually understand gochaa deemuu dandeessu jechuudha by this principle. So what are the importance of extemporaneous compounding? Maayinni extemporaneous preparation kun maaliif fayyada? Faayidaan isaa maayinni? So most of the dosage form of medication are already pre-packaged by the manufacturer and thus the pharmacy professional redistributes medication and involved in the clinical aspects of the pharmaceutical care. Yeah, most dosage form, liquid dosage form, solid dosage form, semi-solid dosage form for medication purpose, we can produce extemporaneous preparation in laboratory in clinical area for clinical care. Again, in addition to this, extemporaneous compounding is done when certain medical need of individual patient cannot meet by the use of approved commercial drug product. Yeah, qorichoonni magaalarra jiran dhukkuba garagaraa treat gochuudhaaf kanneen fayyadan suni of course akka barbaanneen qorichoomaaf nu fayyaduu dhabuu danda'u yookaan dhukkuba qabame sanarraa qoricha commercially gurguramu fayyadamnee fayyuu dhabuu dandeenya. Yeroo sana preparation yookaan compounding nu barbaachisuu danda'a jechuudha. Yes, patient need meet gochuudhaaf jechuu dandeenya. Individual patient need meet gochuudhaaf compounding qopheessuu dandeenya clinical area in hospital. So generally the reason for extemporaneous compounding includes yes walumaa galatti extemporaneous compounding kan barbaachisuuf sababoota garaagaraatiin jechuudha. Tokkoffaa unavailable dosage form yoo ta'u strength isaa ta'uu danda'a, route of administration or route of commercial production ta'uu danda'a. Qorichi suni unavailable ta'uu danda'a dosage form sun. Even strength isaa garagara ta'uu danda'a. Yeroo sana extemporaneous preparation nu barbaachisuu danda'a. Especially birratti kan jiru olaantan dilution of the adult dosage of medication to pediatric or what called geriatric strength. Fakkeenyaaf daa'imni tokko tasa dhukkubsattee qorichi nuti stookii keenya keessatti qabnu officially for adult kan ta'u yoo ta'e dilution fayyadamuutiin doozii isaa gara daa'imatti geeddaruun xiqqeessuun ni danda'ama jechuudha. So unavailability yeroo tokko extemporaneous preparation keessatti taphata jechuudha. The other one is conversion of solid dosage form to solution or suspension. Yeah, dosage form nuti qabnu solid yoo ta'e kan nuti barbaannu semi-solid yookaan liquid yoo ta'e gara solution itti geeddaruudhaaf kaayyuu so'ate extemporaneous compounding. Inni bira combination of topical dermatological product not available by manufacturer. Yeah, for dermal application especially for topical application compounding yeroo qopheessinu mul'ata jechuudha. The other one is sometimes inactive ingredient of commercial product which may cause allergic reaction in the individual. Yes, fakkeenyaaf inactive ingredient yookaan expainting sun sometimes allergic reaction uumuu danda'a in individual patient. Yeroo sana extemporaneous preparation allergic reaction sana avoid gochuudhaaf nu barbaachisuu danda'a. So by this means we can produce extemporaneous preparation. Sababoota kanaaf kanneen biraatiif extemporaneous preparation nu barbaachisuu danda'a. Inni itti aanu processii isaati. The compounding process adeemsa nuti keessa dabaru compounding ta'uu gaafa prepare goonu
Processing nuti keessa ceenu maal fakkaata kan jedhu. So egaa gaafa compounding tokko prepare goonu processing nuti keessa dabarru jira jechuudha. Processing sun tokkoon isaanii maaliin kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So during the compounding process, the compounder adhere to the strict procedure to ensure safety of the patient from whom the extemporaneous formulation is intended. Kanaaf yeroo compounding tokko prepare goonu, yes, strict procedure fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif safety patient sana eeguudhaaf. Wanti nuti extemporaneous preparation yookaan formulation hojjennu patient tokko dhukkuba inni qabame sanarraa fayyisuudhaaf. Kanaaf procedure strict ta'een fayyadamnu yookaan standard operation procedure hin qabnu ta'e taanaanii maybe fayyisuurraa miidhaa garagaraatiif saaxiluu dandeenya wanti nuti qopheessine sun jechuudha. Kanaaf ni taane bifa safest way ta'etti qopheessuu danda'uu qabna jechuudha. The measures are designed to ensure that the compounding process is undertaken in a logical and the safest manner for both intended recipient of the medication, the compounder. Yeah, safe goonee logical karaa ta'een deemnee isaan compounding tokko prepare gochuun du'aadha benefitiin isaa. Yes, pharmacy practitioner qoricha sana compound godhee sanaafis ni fayyada. Nama dhukkubsate sanaafis ni fayyada jechuudha. Nama dhukkubsate dhukkubarraa akka baraaramuuf akka fayyuuf complicationii garagaraatiif akka hin saaxilamneef isa fayyada. Compounder yookaan immoo pharmacy practitioner sanaaf immoo rakkoolee garagaraa sababa cross contamination'itiin dhufuu danda'an irraa akka baraaramu isa fayyada. Maaliif namichi nuti fayyisuudhaaf qoricha keenya compound goonee kennineef suni kan du'u taanaan nuti itti gaafatamuu sila dandeenyuu fi logical bifa ta'ee fi safest bifa ta'een qopheessuun baay'ee nu barbaachisa. Isaafis nuufis nu fayyada jechuudha. The other one is because of diversity of the types and the number of preparation that can be formulated, extemporaneous compounder experience and expertise are significant factor in production of safe and effective extemporaneous formulation. Yes, yeroo hunda diversity nuti qopheessinu number of preparation nuti formulate goonu baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf compounderiin tokko experience fi expertise gaafa ta'e irarii hojjetamuu danda'u. Xiqqeessuudhaan bifa safest fi effective ta'e formulation isaa xumuruu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee compounding gaafa qopheessinu experience gahaa qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa standard for extemporaneous preparation yeroo hundaa wanti kamiyyuu standardii mataasaa qaba. Maaliif wanti nuti qopheessinu quality'n isaa assure kan ta'ee fi quality'n isaa control kan ta'e ta'uu qaba. More qualitable hin ta'u taanaanii bifa good laboratory practice and good manufacturing practice sana keessa darbee hin oomishamu ta'e taanaan fayyisuurraa even complicationii garagaraatu saaxiluu danda'a patient keenya jechuudha. Kanaaf yeroo hojjennu standardii mataa keenya qabaachuun baay'ee dhimma filannoo hin qabnedha jechuudha. So the products produced in the pharmacy must be suitable for use, accurately prepared and prepared in such a way to ensure that the product meets the required standard for quality assurance. Kanaaf productiin qopheessinu best productiin laboratory keessa yookaan klinika keessatti pharmacisttiin tokko qopheessu suitable for use fayyadamuudhaaf yookaan immoo itti fayyadamuudhaaf mijaa'aa kan ta'e ta'uu qaba. Accurately prepared kan ta'e ta'uu qaba. Sirriitti bifa qulqullina ta'e kan qopheeffamee ta'uu qaba. Akkasumas preparedness yeroo qopheessinu standardii kaa'ame sana kan guutuu ta'uu qaba jechuudha. Warri quality assurance quality control department standardii nu ka'ee jira. Standardii sana kan guutuu ta'uu qaba wanti nuti qopheessinu. Isa sana sirriitti hin guutuu ta'e taanaan rakkoo keessa nu galchuu danda'a jechuudha. So although this is small scale production, the same careful attention to detail is required to be found in manufacturing. Actually, extemporaneous compounding gaafa jennu small scale production idha, small scale manufacturing idha. Large or what you call commercial production keessattis procedure yookaan adeemsi nuti fayyadamnu almost wal fakkaataa jechuudha. Lachuu keessatti wanti nuti qopheessinu standard for quality assurance kan guute ta'uu qaba. Accurately prepared ta'uu qaba. Akkasumas suitable for use ta'uu qaba. So the following measure must be taken into consideration when preparing the product extemporaneously jedha. Kanaaf compounding tokko gaafa qopheessinu measurein fudhatamuu qabna yookaan measureoonni sammuu keessatti consider gochuu
qabnu nu kaa'amee jira. Isaan sanniin tokkoon isaanii ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa personal hygiene and protective equipment qulqullina isa ofii akkasumas protective equipment safety ofii eeguun baay'ee barbaachisaadha. Personal hygiene is extremely important. Osoo harka kee hin dhiqatin kallattii saampilii active ingredient yookaan immoo saampilii itti compounding sanatti qopheessitu kan tuqtu taana cross contaminationidhaaf saaxiluu dandeessa jechuudha. Kanaaf personally hygiene ta'uun baay'ee barbaachisaadha. So this is because the medication are being prepared for patients who may be already ill. Kanaaf nama dhukkubsatee qopheessina waan ta'eef wanta qulqulluu ta'e qopheessuun bifa safes ta'een qopheessuun namicha san fayyisuudhaaf nu fayyadaadha. Karaa uffataatiin gaafa dhufnu of course clean white coats uffachuu qabna. Qulqulluu kan ta'e uniformii mataa keenya qabaachuu qabna laabii. Clinical way keessa gaafa seenu should be worn to protect the compound from the product and conversely the product from contamination from the compounder. Waa lama faayidaan isaa uniformii uffachuun ofii keenya contaminate akka hin taane akkasumas nutu saampilii qopheessaa jiru yookaan compounding qopheessaa jirru akka hin faalleef nu fayyada jechuudha. During the compounding process, safety glass should be always worn and depending on the nature of the ingredient to be incorporated into the preparation. Additional safety equipment, the example face mask, gloves may also be used. Yeroo safety glass ni uffanna ija keenyaaf maybe wanti qopheessinu sun ingredient sun maybe ija keenya irratti balaa kanneen fiduu yoo ta'e safety glass uffachuu dandeenya. Akkasumas nature of sampling yookaan ingredient keenya irratti depend ta'uutiin face mask, glove maybe fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf isaan kun personal hygiene and protective equipment qulqullina mataa keenyaa fi meeshaalee ittiin compounding sanatti qopheessuuf fayyadamuu sana hundi tokkoon isaanii bifa qulqulluu ta'een qabachuu akkasumas nuti safety keenya eeggachuu wantoota balaa garaagaraatiif nu saaxilan yoo jiraatan isaan sanatti tuqurraa of qusachuu akkasumas meeshaa balaa qaama keenya irraa ittisu kanneen akka eye glass, face mask, glove akkasumas white clean coat kanneen uffachuu akkasumas kophee miila keenya guutumaa guutuutti haguugu uffachuu bifa sanaan goone compounding keenya qopheessuudhaaf preparatory level irratti wantoota goonuudha jechuudha. Qophii irratti wantoota goonuu jechuudha isaan kun. So it is the responsibility of the individual compounder to assess the risk posed by any pharmaceutical ingredient and to ensure that the correct safety equipment is used. Kanaaf responsibility pharmacist sanaati jechuudha. Responsibility compounding nama compounding sana qopheessuudha jechuudha. Riskii garaagaraa avoid gochuudhaaf bifa safes ta'een uffachuu fi qulqullina isaa eeguu qabaachuu. Fakkeenyaaf dubartoonni dabbasaan isaanii gar malee dheeraa ta'e gara duubatti deebisanii hidhuu akkasumas harka dhiqachuu uniformii keenya qulfiidhaan walitti qabsiisuu miila keenya irratti silipharii garaagaraa kaannee galuu dhabuu isaan kunneen gara compounding area gaafa seennu ulaagaalee nuti dursinee eeguu qabnudha jechuudha. Inni lammaffaa clean work area and equipment meeshaan itti fayyadamu akkasumas bakki itti compounding sanatti qopheessinu iyyuu maal ta'uu qaba? Clean ta'uu qaba. So the cleanness of the work area and the equipment used during the compounding procedure is of vital importance. As fi keenyas erga qulqulloofnee booda meeshaa fi iddoo itti hojjennus qulqullina isaa eeguu qabna jechuudha. The risk of contaminating the final product with either dirty or microorganism from the surrounding or from the ingredients from previous preparation can be considerable if attention is not paid the cleanness of the work area. Kanaaf iddoo itti hojjennu meeshaa itti hojjennu sirriitti qulqulleessinu ta'e taananii riskii contamination garaagaraa product dhuma irratti hojjennu sana irratti fiduu dandeenya karaa adda addaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf microorganism contamination, pathogenic contamination naannoo itti hojjennu sanarra gara product keenya keessa seenuu danda'u jechuudha. Akkasumas meeshaan sirriitti qulqullaa'u ta'e taanaan ingredient garaagaraa previously kanneen hojjetaman sunni gara saampilii keenyatti seenuutiin contaminate gochuu danda'u jechuudha. So can be considerable if attention is not paid to the cleanness of the work area and equipment before starting to compound
product, the work area and the equipment should be cleaned with a suitable solution. Must be allowed to dry and dry fully. Now, erga sirriitti meeshaa tokko itti hojjechuun dura sirriitti erga qulqulleessinee booda goggogsuu danda'uu qabna jechuudha. Goggogsuu danda'uu qabna. Sana booda gara hojiitti kan seenu. Inni sadaffaan appropriate work areaadha. Iddoo itti hojjennu qulqulleessuudha. Appropriate ta'uu qaba. Appropriate. Mijataa ta'uu qaba. Mijataa gaafa jennu maal jechuu keenya? So in addition to the cleanliness of the work area, consideration need to be given to the work area itself to ensure that it is suitable for its intended purpose. Kanaaf iddoo itti hojjennu sun more suitable ta'uu qaba. Lighting gahaa ta'e qabaachuu qaba. Akkasumas qilleensi sirriitti seenuu qaba. Ventilated area ta'uu qaba jechuudha. Ventilated area ta'uu qaba. Fakkeenyaaf isaan volatile keemikaalii fayyadamuu dandeenya. Isaan volatile keemikaal fayyadama. Maskootiin sun banaan ta'uu taanaan qilleensi gahaan achi keessatti naanna'u ta'e taanaan nuti ukkaamamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf nuti ukkaamamnee kufuu akka hin dandeenye maal gochuu qabna? Ventilated area fayyadamuu qabna. Actually now ventilatorii fayyadamuun jira, maskootii banuun jira, AC qabaachuun wantoonni akkanaa kunniin appropriate work area gootuudhaaf kanneen nu fayyadanidha. The other one is labeling preparation. Labeling preparation. Now, the label for any pharmaceutical product must be prepared before starting the compounding procedure. Labeling. Compounding tokko erga qopheessitee booda label gochuun jira jechuudha. Label gochuun jira. Kanaaf gara hojiitti osoo hin seeniin labelingii kan kee duruma qopheeffattee eeguu qabda jechuudha. Compounding ati hojjettu maa inni? Ingiridaantoonni ati fayyadamtu maa inni? Akkamitti hojjettaa? Warningiin jiru maa inni? Direction of use kan jedhu sana sirriitti label gochuu danda'u qabna jechuudha. So this will enable the product to be labeled as soon as it has been compounded and packaged, eliminating the possibility that unlabeled product will be left on the bench. ስለዚህ maal jechuu barbaadeeti? Labelingi keenya duruma qopheeffannee compoundingi keenya prepare goona taanaan akkuma qopheessine packaging sana keessa galchine maal goona? Dafnee label goona jechuudha. Maaliif baachitiin kan qopheessinu yoo ta'e fakkeenyaaf baachiin osoo label hin taane left ta'e bench sana irratti jiraachuun qabu jechuudha. Kanaaf possibility kana hambisuudhaaf eliminate gochuudhaaf maal gochuu qabna? Dura labeling keenya qopheeffachuu qabna jechuudha. So it also reduces the possibility of the product being mislabeled and given to the wrong patient. Yeah, sirriitti labeling goonu ta'e taanaan kaayyoo kan intended use nuti kaayyeeffanne sana misleading gochuu danda'a jechuudha. Even patient hin taane patient biraatiif wrong patientidhaaf kennuufaa dandeenya jechuudha. Kanaaf labelingi kan labeling paper keenya san dursinee qopheeffachuu danda'uu qabna jechuudha. So the reason for having labeling gochuu maaliif nu barbaachisa gaafa jennu generally tokko to give the patient clear and complete instruction on how to use the preparation. Kanaaf patientiin tokko maaliif qopheessine compoundingi tokko akkamitti fayyadama kan jedhu complete instruction labelingi sana irratti barreessinaaf sila ta'ee fi clearly keessattuu namni patientiin dubbisuu danda'u fayyadamuu ni danda'a jechuudha without any guidance. Maaliif clear guidance labeling paper sana irratti kaa'amee jira waan ta'eef label gochuun tokkoffaa kanaaf nu fayyada. Lammaffaa to indicate storage condition necessary to ensure full potency through the period of treatment. Yaa qorichi bitu qopheessine storage conditioning isaa maal ta'uu qaba? Maaliif beyond use date isaa osoo hin gahin qorichi keenya akka nu jala expired hin taane storage conditioning baay'ee murteessaadha. Kanaaf isa sana achirratti barreessinaaf waan ta'eef namni tokko yookaan immoo kastamariin keenya tokko qoricha sana seeraan akka fayyadamu stability isaa akka eegu isa fayyada. Inni biraa to uniquely identify the content of the container maal faatu keessa jira maal hammami kan jedhu patientiin tokko beekuu danda'a. Fakkeenyaaf liquid yoo ta'e 500 ml or 300 ml or 200 ml or 100 ml jennee kaa'uu qabna jechuudha. The other one is to increase patient compliance by giving a clear and concise information about the preparation. Yeah, patientiin tokko product keenya gammadee akka fudhatuuf maaliif clear information achirra concise information achirra waan keenyee fi complaining garagaraa dhumarratti nu bira gahuu hin danda'u jechuudha. Again, to provide information about some question, the warning about the preparation. Yeah. Eeggannoo wanni godhamuu qabu warningiin garagaraa kan barbaachisu yoo ta'e labelingi sana irratti warningii kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf
nyaata dura daqiiqaa kana dura fayyadami yookaan nyaata booda daqiiqaa kana booda fayyadami. Alkoolii dhugdee qoricha kana fayyadami. Isaan kanneen barreessan daa'imman bakka hin geenyetti kaa'uu qabda. Yes, ho'a guddaa yookaan ho'a garmalee keessa kaa'uu qabdu. Firiijii keessa kaa'uu qabdu garuu room temperature keessa kaa'uu qabda. Yookaan room temperature keessa kaa'uu qabdu firiijii keessa kaa'uu qabda kan jedhu isaan kanneen achirratti barreessina jechuudha. Kanaaf riiziniin isaa inni guddaan isaan kanneeniif jechuudha. Isaan kanneeniif. Maa inni requirement isaa immoo maaliif barbaachisa label gochuun? What is the requirement for labeling? One, there are both legal and professional requirements which must be compliant between labeling and dispensing medicine. Yeroo hunda labeling wanni barbaachisu tokkoffaa seeraan nu barbaachisa itti gaafatamna. So labeling godhin productiin gurgurru hin jiru sila ta'ee fi legally waan nu gaafachisuuf label gochuun legally ni barbaachisa. Inni biraa professionally qorichi tokko erga produce goonee booda erga prepare goonee booda label osoo hin godhin baasuu hin dandeenyu. Professional ethicsinu nun ayyamu jechuudha. Saboota lamaan kanneeniif label gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So it is an pharmacist or a druggist responsibility to ensure that the requirements are satisfied and that all labeling is accurate. The regulation indicates the standard details which must be appear on the paper. Yeah, regulatory garagara standard isaan kaantu jira. Standard sun labeling paper isaan irratti appear gochuu kan jiraachuu dirqama kanaaf legality isa eeguudhaaf labeling nu barbaachisa. Sababa kana pharmacisttiin tokko yookaan drugisttiin tokko responsibility kana fudhatee accurately label gochuu qaba product isa. Productiin produce godhe tokko maal gochuu qaba? Label gochuu danda'u qaba jechuudha. Now requirement for labeling compounding medicine, one, all the label must type written or computer generated. Yeah, labeling is soon or barreeffamuu danda'u computer and generate gochuu dandeenya. The detail which may appear on the dispensed medicine are name and address of the pharmacy. Maal faatu labeling irratti barreeffamu. Labeling tokko maal faa of keessatti component maal faa of keessa qabaachuu danda'a gaafa jettan tokkoffaa nama compounding sana hojjeta. Addressiin isaa barreeffamuu qaba. Patientiin nuti qoricha sana qopheessineef immoo maqaan isaa barreeffamuu qaba. Preparation is the name of preparation. Maal qopheessine? Fakkeenyaaf iodine tincture kan qopheessinu yoo ta'e iodine tincture. ORS yoo ta'e ORS jennee barreessuu danda'uu qabna. Inni biraa quantity of preparation hammami kan nuti qopheessine? Dosage for hammi isaa barreeffamuu qaba. Solid yoo ta'e, liquid yoo ta'e, yes, weight by weight, weight by volume, volume by volume ta'uu danda'a. Quantity isaa quantify godhamuu qaba. Inni biraa formula of preparation for unofficial preparation especially formula of preparation inis kaa'amuu qaba. Kun yeroo baay'ee waan baramee miti actually garuu especially on logbook barreeffamuu qaba. Labeling paper sana irra jiraachuu baate logbook irratti barreeffamuu qaba. Inni biraa strength of preparation percentage purity isaa ibsamuu kan barbaachisu yoo ta'e barreessuu qabda. Strength isaa concentration isaa barreessuu qaba. Fakkeenyaaf double strength chloroform and single strength chloroform garaagarummaa qaba. Kanaaf waaftu right like that. Double strength chloroform ta'e double strength single strength yoo ta'e single strength jennee barreessuu qabna. Use of preparation maaliif qopheessan? For dermatological purpose, for inflammation treatment, for what? So kanaaf use of preparation isaa barreessuu qabna. Instrument instruction for patient. Patientiin tokko akkamitti fayyadamu? Fakkeenyaaf siroopii garaagaraa yoo ta'e maal godhee fayyadama? Powder yoo ta'e daaliit godhee fayyadamu akkam godhee fayyadama? Shake gochuun barbaachisaa laata? Waan akkasii barreessuu qabna. Date of compounding guyyaa compounding sun itti qopheeffamee barreeffamuu qaba. Beyond use date or shelf life immoo ibsamuu qaba. Yoomi expire date isaa. Guyyaa kana booda qorichi kun hin fayyadu jennee kan ibsinu guyyaa sana barreessuu qaba. Storage conditioning keenya maal ta'uu qaba? Additional labeling like precaution, advice wantoonni garaagaraa kan barbaachisan yoo ta'e we have to write. Isaan kunniin labeling irratti wantoota argamuu qabanidha jechuudha. So label preparation kun stability fi beyond use dating isaallee qabaachuu qaba BUD. So compounding professionals should avoid ingredients and the condition that could result in excessive physical deterioration or chemical decomposition of a drug preparation, especially when compounding. Kanaaf compounding tokko gaafa qopheessinu ingredientonni sunniin physical deteriorationidhaaf akka hin saaxilamne storage condition isaa sirriitti stability of active ingredient ibsuu danda'u qaba. Decompositionidhaaf saaxilamuu qabu. Beyond use date isaa osoo hin gahin expire ta'uu qabudha.
Beyond use date gaafa jennu the date after which a compound preparation is not used and determined from the date of preparation of the compound. Guyyaa kana booda hojjetudha beyond use date jechuun compound guyyaa qopheessite hammam fayyada jedhamee qaab torbee qaab sana booda hin hojjetu that is known as beyond use date. Kanaaf beyond because the compounded preparation are intended for administration immediately or followed short term storage, their beyond use date is assigned based on the criteria different from those applied to assigning expiration date for manufacturing drug product. Yeroo baay'ee beyond use date kan fayyadamnu extemporaneous preparation yookaan CPD dha, compounding preparation dha. Expired dates kan fayyadamnu immoo yeroo manufacturing drug product gaafa qaban manufacturing industry keessatti expired date fayyadamu. So manufacturing date, expired dates, preparation date, beyond use date sannan kunniin hamma tokko garaagarummaa qabu jechuudha. Yeroo tokko interchangeably namoonni yeroo fayyadaman argina garuu they are quite different. Kanaaf isaanin sana adda baasuu qabna. So the compounder should consult and apply drug specific and the general stability decomposition, the literature when available, and they should consider the nature of the drug, its degradation mechanism, the container in which it is packaged, expected storage condition, the intended duration of therapy when assigning the beyond use dates. Kanaaf beyond use date qoricha tokko gaafa barreessinu kan gaafa baafnu compounderiin tokko wantoota garaagaraa of keessatti qabaachuu danda'u qaba. Tokkoffaa stability of documentation, literature availability, akkasumas nature of the drug and degradation mechanism isaa, containeriin nuti fayyadamnu kan package goonu, expected storage condition, akkasumas intended duration of therapy kanneen beekuun baay'ee barbaachisaadha beyond use date isaa kaa'uudhaaf. At all steps in the compounding, dispensing and the storage process, the compounder should observe the compounded drug preparation of sign of instability. Yeroo tokko sign of instability laaluu dandeenya fakkeenyaaf. Coloriin jijjiiramuu danda'a, fooliin jijjiiramuu danda'a, decompositioning garaagaraa mul'achuu danda'a. Kanaaf isaan kanneen sirriitti ilaaluu gaafata. However, excessive chemical degradation, the other drug concentration loss due to the reaction may be invisible more than any visible. Wanti ijaan sign of instability ijaan mul'achuu danda'a akkuma reefu dubbanne fooliidha. Kalarii isaa gaafa jijjiiramu laallee hubachuu dandeenya. Kuni garuu yeroo hundaa miti. Yeroo tokko chemical degradationiin suni color change fiduu dhabuu danda'a. Kanaaf isaanan kanneen hubannoo keessa galchuun beyond use date qoricha tokko beekuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf in absence of stability information that is applicable to specific drug preparation following the maximum beyond use date are recommended for non-sterile compounded drug preparation that are packaged in tight, light resistance container and stored at controlled room temperature unless otherwise indicated. Kanaaf yeroo baay'ee stability information gahaa hin qabnu ta'e taananii active ingredient yookaan expentii keenya irratti qoricha oomishnu sana beyond use date isaa maximize gochuudhaaf containerii keenya filachuu qabna. Tight packaging qabaachuu qaba. Lighting garmalee seenee decompositionidhaaf especially oxidationidhaaf saaxiluu hin danda'u hin qabu. Akkasumas temperature keenya immoo under control ta'uu qaba. Program temperature keessatti kaa'amuu qaba jechuudha. Kaa'amuu qaba. Nagoonni taa'ee taananii qorichi tokko hanga beyond use date isaa ga'u instability isa mudachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isaanan kanneen gochuutiin qoricha keenya patient keenyadhaaf qopheessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf weighing and measuring procedure kan jedhu paartii lammaffaatiin qabannee kan dhufnu ta'a. Paartiin tokkoffaan kana fakkaata. Kanaaf viidiyoon keenya isinitti tole taanaan ijoollee TVT kan dippiloomaa kolleejjii biraa barataniifis sheer gochuun akka fayyadaman taasisa. Isin immoo viidiyoo keenya like gochuu, chaanaalii keenya immoo yoo subscribe goone subscribe gochuun viidiyoo lammataa gaafa gadhiifnu akka isin bira qaqqabu gochuu hin dagatinaa jennaa. Galatooma.